Akkam ooltan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyyoota adda addaa keessa teessaniin hordoftan hundi keessanuu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu siniin jenna. Jira jirtu hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa. Eegaa hordoftoota keenya kabajamoo guyyaa har'aadaa intaalayyoonni naannoo Amaaraa kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa irratti lola bantee turte. Akkasumas ammaan dura bulii sadi dura lola qotee bulaa irratti bantee yaa'a gubbaa namoota loon bishaan obaafatan irratti bantee nama lama madeessuu isiniif gabaafnee turre. Torban tokko dura aanaa Harxummaa Fursee Jaarraa bakka jedhamutti ammallee tiksitee loonii tokko maaliif addunyaa loon as tiksita jechuun dhukaasa rabbananii miila madeessuun isaanii ni yaadatama. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo taatee kanaan wal qabatee egaa har'alleen duukaa buunee lola guyyaa har'aa ta'e kanaan aanaa Jiillee Dhummuugaa irratti maaltu tahee lolli sababbiin isaa maali ka jedhu jiraataa achii tokko waliin gaafii deebii goonee jirra inshaallah. Hordoftoota keenya kabajamoo sagantaa kana qopheessee kan isin biraan gahaa jiru obboleessa keessan Muhee Callaa. Isinilleen hagadhuma sagantaa keenyaan nu faana bu'aadha. Aloo assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa fayyumaa. Nagaa wayyamaa akkam jirtan? Nagaa fayyaadha Muhee Callaadha miidiyaa madda nageenyaa irraan isinii bilbile taatee guyyaa har'aa gama aanaa Jiillee Dhummuugaa irratti intaalayyoota Amaaraatiin ilmaan Oromoo irraa qotee bulaa Oromoo irratti lola banee kan jedhu galatoomaa isiniin jenna. Anis isin gaafii nu godhuu keessan ilmaan Oromoo guutummarri galatoomaa isiniin jenna. Ani aanaa Jiillee Dhummuugaati. Ganda Battirraa yeroo torbarraa qabee hamma kunoo hammuma ammaa kan itti jiru halkan sa'a tokko hamma halkan sa'a tokkorraa kunoo itti jira ammaas dhufaafni. Amaarri urihee gadi maasaa keenya nutti bu'ee urruu keenyatti gadi nutti dhufee achirraa egaa calqabee lolli itti jira. Warroonni ijoollee sadii kan durraa madoottee jira. Madoottee kun amma mana yaalatti argamanii. Kanaafuu gaafii wanni nuun jettan akka marri hima addunyaa nu dhageessuu barbaanna. Nuun barbaanne ofiitu barbaaddee diigama urruu keenyatti gadi nutti dhufanii maasaa keenya keessatti dhukkaasan irratti calqabanii ruuyiidhaa karaan gadi baqan hin jiru karaan oli baqan isaanii hin jiru ofirraa takalaakkallee isaan ofirraa dhorkilee hamma sa'a kanatti kunoo ittillee raayyaadhaa dhufe kan jaan maqama akkanumaan dhufe jammalee hin agarre hamma ammatti rakkoo akkana nurra jiraan isiniin ja'a. Lolli kun ilmaan Oromootu jararratti dhukaase moo isaanumatu dhufee ilmaan Oromoo irratti dhukaasa bane waan kana hagam quba qabda gariin isaanumatu dhukaasa rabbanee ka jedhu ni jira isaan Oromoo dhukaasa rabbane ka jedhu ni jira. Ati gam keetiin nama achi jiru waan taateef dhugaan jirtu garuu akka kamiin wanni kun sa'a meeqa baname? Nutu obsa qabaa obsa keenya har'aa fi malee Amaarri har'aa nafu ture. Urruu keenyatti maasaa keenya gadi dhufaniiti maasaa keenya keessa irratti nurratti calqaban. Uummanni faannoodhaa keessa jira. Uummata faannootti wajjin qotee bulaan nu lolaa jira malee har'a abdi marabbii tarraafne hojii marabbii tunni harraafne malee isaan waan har'aa afne har'a beeku nutti dhukaasa calqabanii nutti nurra bubbulanii nutu jala wanni ija malee dhiyoos akkuma kana nurratti dhukaasa bananiituma ittiin raayyaa dhufeetuma sinaan jeetuma nurraa deebise malee nuyi rakkina cimaa Amaarumatu suufee ka'eetuma nu barbaadutti je. Sa'a meeqatti lolli kan sinirra baname har'a? Har'a kan irratti baname har'a kan irratti baname sa'a jahaati walakkaa sa'a torba akka lakkoofsa Awuroopaatti sa'a tokko inni ta'a jettee ilmaamanii hima. Tole egaa dhugaa akkuma baatu jarri kun deddeebi'ee torban tokko dura aanaa Harxummaa Fursee Jaarraa bakka jedhamutti nama Alii Kootii jedhamu sa'a as maaliif dhiyeessifata as fiddee lafni kun lafa keenya jedhanii kwaasan rabbatanii bananii madeessanii egaa guyyaa akkuma jette guyyaa lama guyyaa sadina fakkaata sadi dura ana Jiillee Dhummuugaa irratti nama lama yaa'a kana obaafatina waan jedhan wal qabatan fakkaate kwaasan rabbatanii madeessanii egaa akkatti baantu jarri tuttuqaa jira egaa
yeroo olii gadi miidiyaa jaraarraa shallalanii dhageenyu haala amma jiru kanaan wal qabatanii Onoog Shaneedha ABO'dha waan jedhan tokko dubbata afaan jaraatiin akkama Onoog Shanee jedhanii kana jechuudha. ABO'n naannaa keessan keessa socho'ee qotee bulaa naannoo Amaaraa irratti lola bane jira isaan akkas jedhanii odeessan dhugaa dubbatan. Dhugaa walii himuudha. Dhugaa walii himuudha hoo dhugaadhaan walitti deemnee kan walii ibsinu taate Onoog Shanee jechaan kibbaa kaaba dhihaalita namuma aboodu namuma Oromoo ta'e. Mukaan ni qotee bulaa maqaan gurraachessi kureeffachaan qabame yoomi gaafa awwaala siwaa juutaan baancaa dabaleedha juutaa daakeetti kaambitti dachaate gaafatan nun calqabe. Abiyyi Ahmad Onoog Shanee Sheemallis Abdiisaa Onoog Shanee miidiyaa gubbaa rajjatee gubbaa dhaabbatee amaarree akkanatti wacaa ture ammaas kune namni Oromoo ta'ee maqaa afaan Oromootiin aboodu guutumti Onoog Shanee kibbaa kaaba dhihaalitaatti. Kanaafuu kun uuma jedhe malee Onoog Shanee keessa jira. Onoog Shanee kan nuti Oromomaan Onoog Shanee jedhan malee Onoog Shanee beenu agarre Onoog kan jedhamu Mallas Zeenaawidha hawaasa keenya kanneen alaatti wayii hin agarree waan dhageenyes hin qabnu. Kanaafuu jarri ofumaaf suufee akkuma sa'aadaa dhugaan sutti jira malee waan tokko irratti waan irratti calqabnee irratti kana balleessinee jennu dhugaa rabbiin hin ta'u fi balleessinee isin himna. Kanaafuu waan jenne qabnu. Tole amma ijoolleen rukutamte hanga nama meeqaati galgala kana rukutamte? Sadii. Madoon isaanii akkami haalli isaanii eessa rukutaman? Miila. Sadanuu miila rukutamanii? Umriin isaanii meeqani ta'a ijoolleen kun itti hilmaamaa? Miila rukutaman sadaan. Ijoollee inni tokko umriin isaa ilmaama silaani jilma maan dhagaye malee maqaa isaanillee naa kennaa jedhan amma isaanitti bilbilee bira geenyaa naan jaanii waggaa duraa nama bira jiru nama ijoollee tokko dura dabarsee nama lama fuudhee deemuudhaan ijoolleen akkami jennaan nama sadii nurraa mataa'ee dhaniin ala nuuf amma doonne namni wareegame jira jennaan hin wareegamnee naan jee maqaa isaanii tan umrii isaaniitiin maqaa isaanii tan bilbilee gaafadha jennaan tokko malee tokko argatuu hin dandeenye tokko fagoo jira likkii isaanii beekuu naan jee inni bira jiru bilbila isaa argatuu hin dandeenye maaqa nyaataa jiru teessuma narratti geessisutti jirti. Kana haaluma salphinaatiin boodarra waammanni bakka ga'e ga'ee deebisee gaafadhe siima maqaa fi umrii. Tole ijoolleen kun amma eessatti akkuma beekamu godinni tun mana yaalaan qabdu marfamtee foonaa diinaa walakkaa jirti amma eessatti bakkeen isaan yaalamaa jiran? Amma calqaba baxxee isheenan. Baxxeen hin dandeenya jennaan hin danda'a hin dandeenyu jennaan sifar kamisitti barreessa. Tole. Kanaafuu akkuma kanaa kamisitti ammoo hin danda'u jeegaatti jiraarmaan karaan dabarruun hin jiru akkuma barri baatiidhaan karaa jalarraan hadaamaa isheenuuf beekna deebisee yoo dandabe dandanii godhuuf jedhanii halkan itanaa hin dandamaa hin danda'amuu hin hubanna qoranne. Tole ayyee haa ta'uuti egaa ijoollee kana gara kamiseetti erguudhaaf ammaan dura dheengaddagaaf lolli isin irra baname nama jaha baasboordii yookaan waraqaa baankii baafachuuf shawaaroobii dhaqan nama jaachitti uguranii turan ammas madoo kana gara kamisee geessuudhaaf magaalaan makkannaatii fi kaarri qorii isiniif yaaddoon ta'u achirraan madoo kana dabarsuuf. Tundigaa'oo rakkina fiddeeti. Harka keenya keessa jirti amma jennee yaada malee armaan dhamdheeteen nuu harkatun. Ayyee duulfaadhu tole egaa akkuma amma beektu kana gaalijuu hayliin ganda hundarra bu'eera gadda har'a lolaan mana gahu ta'ee miti gadda akka tasaa akka riphee lolaatiin ijoollee lama nurraa madeessaniif jecha jaarraa irratti wal qunnamtii fursee fi karaa gurraachaa irratti akkasumatti illee boorkan irratti karaa cufanii turan humni addaa naannoo Amaaraa kun maa cuftan jennaan nageenya sodaa waan uumameef jedhanii.
tole ummi kuni akkuma beektu gaammaan dura birgeedii miliyaanii duula hedduu geggeessaa turanii ummanni keenya warroota kana ija kamiin laaluu qaba haala kamiin jara kana hubatuu qaba yoo lolli kun kan itti fufu ta'e. Martifatuu qaba lafaa ka'uu qaba inni ciise lafaa ka'uu qaba inni lafaa ka'e itti tarkaanfatuu qaba ummi keenya armarratti garaa nama hidhachiisa duuba deebiin qabu mootummaan isaa biyyatti amma deeggartaa caantu shaaroo itti dhufa'e uummanni zoonillee dhufeetti dhugaa keenya nu argee uummanni itti saraayyaa halkan sa'a sagalee irraa dhufe dhugaa keenya nu argee amma hammamatti shaaroobii kedduma jiranii kanaafuu nuyi gara karama deemuu hin qabne siqam deemna hundee jenna malee eessatti deemna eessatti tarkaanfanna ijoollee midhannoo fi jajjabeeffattee itti seenuu qabdi malee maali kanaan deemalee jira akkamitti ilaalaniin akkamitti jaama kanaafuu kuni kanaan siinya. Tole egaa rabbii gaditti humni keessan gurguddoon hafooshaalee jiran biyyoota adda addaa keessa jiran akkuma beekamu ati irra deddeebii waan kana galatoonfataa turte mee warroota sanii yoo ergaa maalii qabdaa ka jedhu kanarratti jajjabeessite ergaanti uummata kana hafooshaalee biyya alaa madoo fi yaala kennuufii tahee wantoota garaagaraa warroota waan tokko uummata gargaaruu irratti gaa warroonni biyya alaa qooda guddaa qaba isaan yoo ergaan ati qabdu maal? Ergaan ani qabu ammanaan dura dabarseeta jira yaa ilmaan Oromoo gurra bal'adhaa gurra kibbaa teetti lixaa baatti gurra bal'adhaadha gurra irra kaahadhaadha ta'uun bitaarri keessan ni yaa ta'u nuyi too'adhaa gadi nu gadinaadha waan bartanii ciminni waan isinii ta'ame yaa ilmaan Oromoo ammaas wanni kun baraan gibira ta'e yoo garmaatitti kana fuufu ta'e akka nuun kakatti ilmaan Oromoo nuun kakatinaadha gadi nuun gadinaadha nuyi isin malee maal qabnaa isin malee maal qabtanii tokkummaa tana nurratti akka ciftanii jechaan dhaamsa qaba. Hayyee maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaatiin hedduu galatoomni isin jenna ulfaadhu. Anilleen isin guddaan isin galatoonfadha kan darbeessi kan ammaatiif kan nu gaafatanii rakkina keenya rakkoon dhumaa jiru keessa nu gaafatan guddisiisan isin galatoonfadhaan jedha.